Pirojektiin guddaan dirree xayyaaraa Bishooftutti ijaaramaa jiru dinagdee fi miidhaa hawaasummaa maal qaba? Nagaa fi fayyaan maatii BBC News hundaaf haa ta'u. Pirojektiin buufata xayyaaraa Bishooftuudhaa ka'umsa dinagdee Itoophiyaa haarawaa jedhamee abdii guddaan eeggamaa jira. Haa ta'u malee pirojektiin hangana ga'u bu'aa qofa osoo hin taane miidhaawwan hawaasummaa fi naannoo hordofsiisuu danda'uun isaa hin oolu. BBC News gama lamaanuu pirojektii kana madaalee akka armaan gaditti isiniif dhiyeessa. Faayidaan inni argamsiisu buufanni xayyaaraa kun yoo xumuramu Itoophiyaa fi naannoo Oromiyaatti faayidaa addaa qaba. Giddugala daldalaa addunyaa Itoophiyaa Dubaay Afrikaa akka taatu taasisa. Kunis sharafa alaa argamsiisuun rakkoo dinagdee biyyattii furuuf gargaara. Misoomni naannoo magaalaa Bishooftuu fi naannawa ishee gara wiirtuu daldala idilee addunyaa jijjiiramu. Carraa hojii lammiilee kumaatamaan hedduuf hojii uumuu keessatti dargaggoota naannoo Oromiyaatiif dursa kennuu danda'ama. Miidhaa fi rakkoo mudachuu danda'an pirojektiin hangana ga'u dhiibbaa mataa isaa qaba. Qonnaan bultoonni buqqa'an ijaarsi kun lafa bal'aa hektaara 35,000 waan gaafatuuf qonnaan bultoonni naannichaa kumaataman qe'ee fi lafa isaanii irraa buqqa'uu danda'u buqqa'anii jiru. Kunis eenyummaa fi jireenya hawaasummaa irratti dhiibbaa uuma. Dhiibbaa naannoo sagalee xayyaaraa fi qilleensa faalama uumama naannichaatiif bineensota naannoo kutaalee akka haroo Bishooftuu jiran irratti miidhaa fiduu danda'a. Gatiin jireenyaa ol ka'uun fedhiin manneen jireenyaa fi tajaajila naannichaa waan dabaluuf namoota galii gad aanaa qabaniif jireenyi naannoo Bishooftuu fi Majjootti baay'ee ulfaatuu danda'a. Madaallii fi fala pirojektiin kun bu'aan isaa miidhaa isaa akka caalu ogeeyyiin ni dubbatu. Haa ta'u malee miidhaan isaa hir'isuuf tokkoffaa qonnaan bultoota buqqa'aniif beenyaa maallaqaa qofti osoo hin taane carraa hojii fi iddoo jireenyaa ammayyaa kennuufi qabu. Lammaffaa ijaarsa naannoo eeggate teknooloojii sagalee hir'isuu fi qilleensa hin faalle fayyadamuun barbaachisaadha. Xumura irratti dirreen xayyaaraa Bishooftuudhaa tarkaanfii Itoophiyaa gara guddinatti gootu ta'us guddinni sun saba naannichaa miidhuu osoo hin taane kan hirmaachisu ta'uu qaba. BBC'n dhimma kana dhiyootti hordofuun isiniif gabaasa. BBC'n sagalee dhugaa fi sagalee misoomaa tokkummaa uummata baa Oromiyaati. Jalli ke shali, onne sirra nyanne.